السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت هردفتوتا في كبجمتوتا رحيمة بقى جراتني ما شاء الله بقى ساعتي كان جيتني سنين جدا وقا ربي سمونا ولرات تري الدم ببني تربي تكاب جتودا مدي بيرو إن شاء الله هالو مجروا كسمك أيامي عيد الأضحى اللي فاجرا كانوا مانك والقوة بيزي تأيبادي أما دي بإجرا إن شاء الله akkasuma sababa kanaan barnoota keenya illee addaan kunnee turre barnoota keenya hanga kutaa lammaffaa barannee kutaa sadaffaarratti dhiisne asumaan gara barnoota keenyatti dabarraa inshaallah deebinee hanga isinillee share subscribe gochuun na hordofaa isiniin jedha buleeyyantii qaqqaliin jajjabeessa akkasuma barnoonni keenya kan har'aa kan kutaa sadaffaa karmaan gadiiti. waa'ee nabiyyoota irraa nabiyyi samii torbaffaa keessatti nabiyyoota meeqatu jira yaani samii torba jiru kana keessa nabiyyoota meeqa jira nabiyyoonni hunduu sadarkaadhaan jiran jechuudha samii tokkorraa hanga samii torbaa keessa jiran jechuudha isaan keessa namni samii tokkorraa haga torbaa kana sadarkaa jiraniin kamtu tokkoffaratti argamaa kamtu lamaffaa akkasumas tartiibaan hanga torbaatitti nabiyyoota eenyuffaa argamaa kan jedhamu kan wajjin laallu ta'a inshaallah nama haga beekurraa walii dabarsa rabbiin haa taasisu akkasii wanna beeka wal yaadachiisuun bareedaadha kanumaaf wal yaadachiisaa jira inshaallah akkasuma warri beeytanis koomentii jalatti nuuf barreessaa nuuf kaayaa isiniin jedhanillee deebii immoo kan isinii himuu ta'a asumaan gara gaafii kiyyaa achi isin tarkaanfachiisa. samii tokkoffaa keessa kan jiru nabiyullaahi Aadam alayhi salaam. samii lammaffaa keessa kan jiru nabii Isaa fi Yahyaa alayhi salaam irratti deebi'a. samii lammaffaa keessa kan jiru nabii Isaa fi Yahyaa alayhi salaam. samii sadaffaa keessa kan jiru nabii Yuusuf alayhi salaam irratti deebi'a. samii sadaffaa keessa kan jiru nabii Yuusuf alayhi salaam. samii afuraffaa keessa kan jiru nabii Idriis alayhi salaam. samii shanaffaa keessa kan jiru nabii Haaruun alayhi salaam. samii jahaffaa keessa kan jiru nabii Muusaa alayhi salaam. samii torbaffaa keessa kan jiru nabii Ibraahim alayhi salaam. nabiin ibiddatti darbamee rabbiin achi keessatti qabbana godhee ibidda san keessaa baase nabii kamii? nabiin ibiddatti darbamee ibidda san keessaa rabbiin baase nabii kamii jedha inshaallah nabii Ibraahimii jechuudha irra caalan keessan hin beektan jedheetti tilmaama. akkasuma balballi jannataa meeqaa? tun dhugaa rabbii baay'ee namatti ulfaattu hedduu takka laaftudha inshaallah balballi jannataa 8 jechuudha. rabbiin nama jannata argatu rabbii warra haa taasisu inshaallah. gaafin keenya akkuma itti fufetti jira. Usmaan ilmi Zaydii jaalallee rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan ta'e bara kam du'e? barasni deebi'a. Usmaan ilmi Zaydii jaalallee rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan ta'e bara kam du'e? hijiraa irraa ganna 54tti du'e jechuudha. namni ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallamii fi abbaa bakrii awwaalame eenyu? namni ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam sallamii fi abbaa bakritti awwaalame eenyu? Umar ilma Khattaab. gaafa lola Uhud namni rasuula sallallahu alaihi wasallam baatee dhagaa irratti ol bahe eenyu? gaafin tun baay'ee nama dhidduu irratti deebi'a. gaafa lola Uhud namni rasuula sallallahu alaihi wasallam baatee dhagaa irratti oliin bahe eenyu? Xalahaa ilma Ubaydallah.
qaxala haadha jechuudha sallallahu alaihi wasallam kan rasuula keenya baatee waliin bahee. Hayyee niitiin lamaan hinaaffaa rasuula sallallahu alaihi wasallam irratti wal gargaaran eenyu fa'a? Irratti deebi'a. Niitiin lamaan hinaaffan rasuula sallallahu alaihi wasallam irratti wal gargaaran eenyu fa'a? Aishaa fi Haafizaadha jechuudha. Isin kenna kanarraa kanuma fakkaataa isin jira beeyanteena. Hangasitti kaasunillee share subscribe waan takkitti biratti namni isaan jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hanga torbee waan biraatti wal jedhachaa nutti nagayaan naa tura isin jedha isin jaalladha.